Kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biraa tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Sagantaan dhaabbataa waldaa keenyaa dilbata ganama sa'aatii 3 hanga 6 walakkaa waaqeffannaa fi lallaba. Dilbata waaree booda sa'aatii 9 hanga 1tti waaqeffannaa fi sagantaa dargaggootaa. Roobii galgala sa'aatii 11 hanga 1tti sagantaa fayyinaa fi guutamuu hafuura qulqulluu. Sanbata ganama sa'aatii 2 hanga 6 walakkaatti sagantaa soomaa fi fayyinaa kan Waaqayyoo humna isaa itti mul'isuu fi harka Waaqayyoo itti argitan waan ta'eef kottaatii nu wajjin waaqeffadhaa. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Teessoon keenya Finfinnee Haannaa Maariyaam baasii lakkoofsi 72 itti naannoftu gara mirgaatti meetira 200 irratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa kadhannaaf gorsaaf 921 2954 11 nu qunnamuu dandeessu. Nagaan Abota jechuun maal jechuudha? Misa Israel Raka'i Israel immoo Shaka jenne baranne warri jirtanii seera uumamaa boqonnaa bade warri jirtan seera uumamaa boqonnaa yes boqonnaa meeqattanii 12 seera uumamaa boqonnaa 12 waamamuu Abrahaam irraa kaasee Waaqayyo Abrahaamin eebbisee isa booda Yisihaaqiin eebbisee isa booda Yaaqoobiin eebbisee Yaaqoobii maqaan isaa Yaaqoob ture isa booda Waaqayyo maqaa Yaaqoobiin eenyu jedhee moggaase Israa'el jedhee moggaase. Israa'el jechuun maal jechuudha jennee Waaqayyo wajjin wallaansoo qabanii mo'achuu jechuudha. Okay, kana akkaataa kanatti ilaallee isa booda Waaqayyo saba isaa kanaanii seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa I think 14 hanga 17 akkababiitti Waaqayyo nama isaa Abrahaamin waa tokko dubbate Waaqayyo namni isaa kanatti deddeebi'uu qabu seera kaa'e. Seerri kuni seerri lumittiin tajaajilu qobaatti jira. Seerri tajaajiltoonni warri kaan tajaajilan qobaatti jira. Seerri sabni Israa'el gooftaa tajaajilan seerri isaaniitiin aarsaa dhiyeessan warri barumsa tajaajilaa baratan sirriitti baratan ta'ee yaada waa'ee aarsaa kana itti dhiyeessan hundumtu akkaataan isaa seerlugeen isaa yookaan tartiibni isaa macaafa qulqulluu keenya macaafa seera Lewwotaaf macaafa seera lakkoofsaa keessatti sirriitti nu barreeffama. Jalqaba maaltu dhiyaachuu qaba? Ittaanee maaltu dhiyaachuu qaba? Eessatti dhiyaachuu qaba? Gaafa gara mana Waaqayyoo dhufan jalqaba balbala dura utuu waliin seeniin iddoon itti aarsaa dhiyeessan balbala irratti ijaaramee jira. Achitti aarsaan ni dhiyaata. Erga aarsaan dhiyaate booda cubbuun keessi dhiifameera jedhama. Dhiigni sitti faca'a. Isa booddee immoo inni qalame sun wanta nyaatamu yoo ta'e achitti nyaatama. Allaqeeti amma waggaa tokkotti qulqullaa'aadha jechuudha. Gaafa waggaa booddee miti ammas aarsaa dhiyeessita. Ammas gaafa waggaa deemiti aarsaa dhiyeessita. Egaa kun yoom dhaabate kan jedhu itti gufnee wajjin ilaalla. Isa booddee Waaqayyo seera kaa'ee fi seerri kaa'ame kun gabatee irratti yookaan Amaariffaan xillaat kan jedhamu irratti barreeffama. Xillaatii jalqaba hojjetame asirratti naame torbanadha. Xillaatii jalqaba hojjetame kan hojjete Waaqayyo jennee kan barreesses barreeffama achirra jiru kan barreesse eenyudha jennee Waaqayyo jenne. Xillaatiin sun kan hojjetame dhagaarraati jedhe. Waaqayyo dhagaarraa hojjeteetu Museetti kenne. Xillaatiin kun dhagaarraa hojjetame Museetti kan kenname kun irraa maannoo dugda isaaf dura isaa itti barreeffamee jira. Ilaa dugda isaaf dura isaa lama. Dhagaan kun lamaadha. Dugda isaanis duuba isaanis itti barreeffameetu Waaqayyo gooftaan Museetti seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 1 kaatanii
yoo dubbiftan betelay lakkoofsa 19 hanga 31tti. Lakkoofsa seera boqonnaa 32 lakkoofsa 19 hamma 31tti irratti dubbiftan Waaqayyo harka isaatiin seera barreessee harka isaatiin immoo dhagaarraa hojjetee gabatee yookaan xillaat kan jedhamu Museetti kennatu. Baay'inni isaa meeqan jedhee? Meeqan jedhee? Dhagaa lama yookaan gabatee lama Museetti kenne. Museen guyyaa 40 fi halkan 40 fuula Waaqayyoo jilgeenfatee kadhataa ture. Seera boqonnaa 32 kana 31 dubbiftan guyyaa 40 erga fuula Waaqayyoo irratti kadhachaa tureetu seera sabni Israa'el ittiin bulu kana fidee dhufe Museen. Asirratti waan isin hubachuu qabdan warra barreeffataa jirtaniif warra duukaa jirtan jechuudha. Seeronni Waaqayyoo akka ittiin jiraataniif saba Israa'eliif kenne seeronni Waaqayyo akka ittiin jiraataniif saba Israa'eliif kenne seeronni Waaqayyo akka ittiin jiraataniif saba Israa'eliif kenne macaafota seera arfanirraa kan argannu gaafa jedhamu seera ba'uu, seera Lewwotaa, seera keessa deebii fi seera lakkoofsaa keessatti jechuudha. Kan argannu macaafota seera arfan kan irratti kan argannu seerota 613 jiru. Seerota 613 jiru. Barbareessitan duwwaan na barreessa. Seeroti 613 kun iddoo garaa garaatti qodamu. Ingiliffaan seerota 10 immoo adda ba'anii jiru. Waldaan kiristaanaa kam kan isheen barsiiftu yeroo baay'ee seerota 10 yookaan abboommii 10 jedhama. Abboommiin kurnan kun kan isaan jiran yookaan kan isaan caafamanii jiran eessatti yoo jettan dhaguma sanarra jiru. Warroonni 613 garuu kaan dhagaa sanarra jiru kaan immoo ergasii booda Waaqayyo kan itti daddabaletu jiru. Seerota. Akka kanatti Museen amma dubbiin torbee dubbadhe tokkoon ishee dubbadha. Warri haaraan amma jirtaniif warri torbee turtan ishee gara siriitti. Dhagaan kun hojjetameera yookaan xillaatiin yookaan immoo Oromiffaan xillaatiin maal jedhama? Gabatee, yes. Gabateen hojjetameera. Gabateen kun kan hojjetame maalirraa hojjetame jennee? Eenyu hojjete jennee? Warri na dhugaa jirtan eenyu hojjete? Maalirraa hojjetame? Barreeffamatti barreeffame eenyu barreesse? Kanaaf Waaqayyo eenyutti kenne? Museetti kenne. Amma sirriitti na faana jirtu jechuudha. Erga Museetti kenname booda Museen seera kana fi manni ittiin bulmaata kana Waaqayyo harkaa fuudheetu guyyaa 40 wargaan nuti Waaqayyo wajjin ture isa booda gara saba Israa'elitti gadhiise Museen. Utuu gara saba Israa'elitti dhufu seera boqonnaa seera boqonnaa 32 kana irratti wanta dubbiftanii gaafa gara sabaatti Museen anduqa kakuu kana baatee gad dhufu jechuudha. Sabi Israa'el maal keessa jira beektu? Cubbuu keessa jira. Dhaggeeffadha. Sabi Israa'el maal keessa jira jedhe? Maal keessa jira? Cubbuu keessa jira. Maal jedhan isinitti fakkaata? Museen ol ba'eera gara Waaqayyootti ol ba'eera. Wanta inni tureef hin beeknu. Dubbachuu dandeessu sun yaa'u qaalbee qaalii dubbisuu dandeessa. Wanta inni tureef hin beeknu. Aroon jedhanii ennaan kottu Museen tureera. Iyyaasuunis tureera. Kottu waaqa tolfamaa tolfanneetu nu dura wayyaa deemu jedhan. Meetii hirkaa fuudhanii warqee hirkaa fuudhanii toshan jabbii toshan waaqa tolfamaa. Waaqa tolfamaa kana toshanii utuu isaan waaqessaa jiranii Museen gad dhufe waaqa bira. Gaara biraa gad dhufe Museen. Gaafa Museen gaditti dhufu sabiin iyyaa. Ini iyyuu bakka gara tokkotti iyyuu ennaan Museen akka jedhe iyyi mandara Israa'el keessaa dhaga'amu kun maali? Jennaan tarii quufaniitu ta'a kaa. Tariitti toleete ta'a kaa jedhame. Garuu gaafa bira ga'amu wantichi waaqa tolfamaa waaqessaa jiru isaan. Akka sabi Israa'el waaqa tolfamaa waaqessu kan godhe. Barbadeeffataa jirta? Akka
sabni Israa'el waaqa tolfamaa waaqessu kan godhe. Akka sabni Israa'el waaqayyo irraa galagalu kan godhe. Akka sabni Israa'el waaqayyo irratti gongumu kan godhe. Maalla jedheetan riisarchi gaggeessan ture kanaaf. Sabni kun saba waaqayyoon dhaga'uudha. Sabni kun saba waaqayyoo baasee nin baasu jennaan bareedha. Karaa gaanii akka isaan waaqayyo irratti gonguman kan godhe maali kan jedhuun gaafatan ture. Ofima godhe jechuudha. Waattanaaluma waatta lagaa. Isa booda sagalee waaqayyoo kana qayyabachuutti kan gattaa'e. Waa tokkoon naan. Innis maali yoo jettan. Yeroo waaqayyo saba Israa'eliin Gibxiidhaa baa jedheetti dubbatee sabni Israa'el Gibxiidhaa baanii namoonni hundumtuu kan beekan tajaajiltoonni hedduun keessan kan beektani sabni Israa'el duwwaan Gibxiidhaa ba'uusaati. Sooma dhugaa. Sooma dhugaa. Yoo rakka itti beektan. Sabni Israa'el saba Israa'el duwwaatu Gibxii ba'uusaatti yoo beektan. Warri moo beeku. Warri moo waa'ee Gibxii gabaabsee nu isiniin galu. Atau kana kan godhe waaqayyo saba Israa'eliin baa kan jedhe. Gaafa sabni Israa'el Gibxiidhaa ba'anii garuu saba Israa'el duukaa warra kakuu qabu duukaa saba kakuu hin qabnetu bahe. Warra kakuu qabu duukaa sabi kakuu hin qabne bahe. Abrahaam isa kakuu qabu duukaa Entu bae jere? Lot. Akkasuma sabni Israa'el gaafa inni Gibxi keessaa ba'u sabi Israa'el duukaa sabi makamaan sabi qomoo garaa garaa sabi waaqa tolfamaa waaqessu sabi waaqayyoon hin beekne namni waa'ee waaqayyoo maalummaa isaa hin beekne warra waaqayyoon waaqeffatan duukaa ba'a. Yeroo tokko tokko sabni waaqayyoo ana waaqayyo na waameera kan jedhu waaqayyoof adda ba'eera kan jedhu namni waaqayyoof adda hin baane tokko duukaa yoo jiraate utuu hin jaallatin nama sanatti gufuu ta'a. Nageessanii Abrahaamitti gufuu kan ta'e Looti. Hamma Looti Abrahaamii wajjin jirutti waaqayyoo Abrahaamitti hin dubbanne. Looti Abraham gaafa gargar ba'an garuu haphee waaqayyoo dubbii miti. Maalli yoo si galee iyyaamee jedhisa. Saba kanatti rakkina kan ta'e akka sabi kun waaqayyootti gonguman kan godhe akka sabi Israa'el waaqayyoon galan kan godhe saba makatee duukaa ba'ee jira. Har'a tokkoon keenya duukaa akka nuti waaqayyoof addan baane akka nuti sirriitti waaqayyoof hin hojjenne kan godhu yaanni mataa keenya kan biyya lafaa nu duukaa jiru jira. Har'a garuu maqasii tokkoon qaddaree jira sirraa. Yoo si galatee caagwal itti hin jedhamu sirraa. Waa'ee nama suma duukaa waatu jira. Suma duukaa. Mataa nama kee duukaa nama kan biraan suma duukaadha akkati waaqayyoo biratti gongomtu kan godhu. Akkati waaqayyo isa suwaame kan shakkitu kan godhu. Akkati waaqayyo isa na tajaajilta jedhee suwaame kan ati dhuguma na tajaajili jettee na waamtee kanaan na rakkifta akkati jettu kan si godhu. Waanti duukaa jira inni kun har'a namni amane harka isaa ola qabu waan kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiniin inni akkati waaqayyo irratti gongomtu si godhu inni waamicha kee si mamsiisu maqaa abbaatti maqaa ilmaatti kana fura qulqulluun sadan waaqayyo tokkoon qaddaree si biraa jigaafeera. Saya lakukan sama kau nak tu. Lakukan jam nak bisa orang. Saya lakukan sama kau nak tu. Lakukan sama. Orang tak tahu. Uti gara gara sari wajin
gurguraniifi nyaata kan biraa tuutanii hin dharra'an. Israa'eloonni garagalanii bo'an. Deemni dhufoonni nyaachisaa qurxummii isaa biyyaa Gibxii tolaa nyaannu sana ni yaadanna. Dabaaqulaa buqqeen dheedhii nyaatamu wanti akka goodarree qullubbii diimaan qullubbii adiinis ija keenya duraa in adeema. lakkoofsi afurmaadha. Dibilliqu hizb leelaa migib gomonje. Dibilliqu hizb የተቀለቀለ ህዝብ ያልተለየ ህዝብ sabni kan biraan nyaata biyya Gibxii hawwe yookaan narra eenyu yaadatti sana deebi'anii saba Israa'eliin isa booda sabni Israa'el Waaqayyooti gurguutan Waaqayyooti gurguutan qaban Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Mee ameen jedha. Mee yaa Waaqayyo na gargaari jedha. Wanti kakuu kee biraan haa hambisu jedhin. Har'aa kaasee maqaa Yesuusiin na bira hafeera. Maal dhufee na bira hafeera. Dabali jimee na bira hafeera. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi Waaqayyo wajjin gurguudha. Achi asan deebi'an gara seeraan. Abboommiin kun gaa Museen baatee dhufee sabni Waaqayyo irratti gungumee Waaqayyo irratti ka'ee Waaqa tolfamaa waaqessuutti ka'ee Museen gaafa kana dhaga'u hin aaree. Maal godhe? Isa booda gabatee kakuu isa Waaqayyo biraa fidee ijoollee nama laaluun mul'ata nama qabsiisa. Obboleessi laaluun mul'atee akka cabee karaatti fudhata. Akkuma mallaalee isa waan ilaale. Sittanimaa ija nama kakuu qaba jettee. Sittanimaa ija nama Waaqayyo na waameera jettee gooftaa wajjin haasoftuu. Obboleessa kee yakka obboleessa kee idee obboleessa kee balleessaa ni balleessu laale. Isa si waama. Isa si waama. Isa qaraanii irratti fannoo irratti waa'ee kee dubbate. Yesuusiin nu waala. Gaafa sana galma keessa. Kanneen guyyoota kan namoota baay'ee keessan as keessa warra jirtan ilbanii walakkeeffata. Waaqayyo biraa jilbeenfattanii ka'annaadhaan natti kenni dibata jettanii. Natti kenni faarsaa jettanii. Natti kenni mul'ata jettanii. Natti kenni lallaba jettee Waaqayyo fuudhee sitti kenne. Maaliin kanaatti cabsitee? Amma dhuguma akka Waaqayyo sitti kennetti sirka jiraa yoo walitti soqe keessatti jiraa. Uwwitti ati akka hayyaa tossoo kulooboon. Eewurkaa cabee jiraa. Eewurkatti dibatti miidhamee. Eewutu isa Waaqayyotti kenne irraa cabsee. Waaqayyo sanamni sitti kenne miti kan inni si gaafatu isa ofii sitti kenne. Nama baay'ee hirkaa garuu dibata caccabaa jira. Nama baay'ee hirka garuu ayyaana turtatti caccabee jira. Nama baay'ee hirkatti garuu kennaa gurguddaatu qabamee fudhamee ukkaanfamee jira. Nama baay'ee hirkatti garuu isa silaa Waaqayyo sirra dhimma ba'a jedhe ofiiyyuu akka nama dhimma hin baafnetti cabee ta'aa jira. Musee galmaan geessamoo eessa keessa adaraan harkaa fuute galmaan geessamoo eessa keessa adaraan harkaa fuute galmaan geessamoo eessa keessa adaraan harkaa fuute
galmaan geessanu eessa keesse adaraan ergaa fuute galmaan geessanu eessa keesse rakkina laalte maaliif fannoo lafa keesse lola laalte maaliif fannoo lafa keesse rakkina laalte maaliif fannoo lafa keesse lola laalte maaliif fannoo lafa keesse ana koolaaf kai maaloolaaf kai Sitanida anisi kumna dari, ana koma kalmana kai. Sitan kenama dibeta dari, ana koma kalmana kai. Sitan kenama kumna dari, hinta tulamuna majadi. Hinta tulamuna gadi, 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 hinta tulamuna gadi. Korka kemir kagara ayo tangga kacarime. Dibanni ko anak tercana negara di Indonesia sini. Yesus Kristus ingkana tu magana tilpa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namoonni faarfannaan sanan kaa'u. Namoonni mul'ata sanan kaa'u. Namoonni lallaba sanan kaa'u. Namoonni faaraan sanan kaa'u. Namoonni rakkina haalaan dhibannoo sun hirkabte dhimma namaaf kan siin jedhamee raajii sitti dubbatame garbaatachuma jirtu. Ganama keenii kanatti na dhaggeeffadhu Waaqayyo dubbii tokko dubbata. Ati murteeffadhu na wajjin kayaanii meeraa siifna kennaa Waaqayyo. Hallelujah! Hallelujah! Yesus jira ya rasuli. Yesus jira. Betul betul Yesus jira di mana mendoko. Yesus jira. Kan dibadirkan tu cabai goya atau kitit. Kan kenal dirkat tu cabai goya atau kitit. Kan ini Waaqayyo biraa fuudhee garuu guyyaa 40 halkan 40. Halkan 40 guyyaa 40 kan itti dadhabee fide. Karaa isaa malee itti deemotee itti beelee kan fide. Rakkinni xiqqoon hirkaa cabsite. Kee garuu kana booda hin cabne. Namni sii gadi duwwaan iyyaame hin jedhamu. Mita bani bani mata kome kan koo deebi'ee hin cabu ni maaloo. Kan koo deebi'ee hin cabu. Galateeffadhaa Waaqayyo. Namooti amantan yoo jiraattan ganama gaarii kanatti Waaqayyo kennaa siin deebisa. Namoota 29
namoota 29 namoota ayyaanirraa nyaata namoota mul'ata harkatti cala namoota baafannaa harkatti cala namoota lallabee harkatti cala namoota akkasii jira waaqayyo gooftaan waa dubbata ganamni kun isiniif ganama haareffamuu jinaan jedha yoo amantan galateeffata egaan Museen seera boqonnaa 32 kana irratti 32 fi 31 irratti gara barumsa kottan deebi'a. Tokkoffaa mootota 8:9 gabateen kakuu kun kan inni taa'u taabota keessa taaboti keessa gabatee kakuu kana baachuudha. Gabatee kakuu irra kan jiru immoo sagalee afaan waaqayyoo keessaa irra jira. Isa booddee taaboti kun eessa keessa taa'anne dunkaana keessa ta'a. Gabateen kan taa'u taabota keessa. Taaboti immoo kan taa'u eessa keessa? Dunkaana keessa. Eeshi. Erga kana akka itti wannee dabarreetii booda keessumaatii tiksoota nama sidii kennu kan warri torbeen turrees warri torbee turtan barreeffattanii tiksoota kana atattamaan sidii kennaa barreeffadhaatii siditti dubbisa. Ba'uu 24:12 keessa deebii 5:22 Ba'uu 24:8 seera zeerqumaa jettanii lakkoofsa 7:89 7:89 Ba'uu 25 21 hanga 22 Ba'uu 25 21 hanga 22 gabateen kakuu sun taabota keessa taa'uusaa argina warri barreeffattan. Gabateen kakuu taabota keessa taa'uusaa. Ba'uu 40 20 keessa deebii 10:12 tokkoffaa mootota 8:9 21:18 Ba'uu 32 Museen gabatee kakuu saduraa cabsuusaa 32:19 saduraa cabsuusaa 32:19 Ba'uu Ba'uu 32:31 inni haaraan lammata hojjetamuusaa. Ba'uu 32 lakkoofsa 15 irratti maal jedhaa? Misikkiroota lama jedha. Ba'uu 32 15 irratti misikkiroota lama jedha. Misikkirii maal jedhama Oromiffaan? Ragaa lama. Yookaan immoo maarifisa hulettuu misikkiroota jedha maarifisa. Ragaa lama jechuun maal jechuudha achi keessatti gabatee kakuu caafame sana meeqa jechuudha? Lammanidha jechuudha. Bara dhuga baatu Oromifisaatiin dhuga baatu fakkaata. Dhuga baatu Oromifisa. Bara kakuu haaraatti immoo dhuga baatu sadiitu jiru. Bara kakuu immoo baatu dhuga baatu meeqa qabna? Lama qabna. Kakuu haaraatti immoo dhuga baatu meeqa qabna jenne? Sadii qabna. Isaanis immoo dhiiga bishaaniif hafuura. Warri kakuu haaraadha. Warri kakuu immoo baadhaa dhuga baatu laman kakuu dhagaa lamman warri barreeffataa jettan Ba'uu 32:15 kakuu haaraatti immoo dhuga baatu sadiitu jiru. Isaanis immoo dhiiga bishaanii fi hafuura. Tokkoffaa Yohaannis 5:7 tokkoffaa Yohaannis 5:7 Eeshi
baraka kumoofaatti taaboti kun hojii gurguddaa hojjetaa ture. Taabota kana baatanii galaana Yordaanosiin caaniiru. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 wata dubbiftan galaana Yordaanosiin ce'uu isaanii argina. Taabota kana baatanii gaafa manni kanaanitti galanis taabota baatanii yeroo isaan irratti ba'an Waaqayyo moo'icha akka isaanii kenne argina. Taabota amma wanti isin beekuu qabdan waa tokkodha. Ala dubbitti isheen wal keessa jirti irraanfatina. Gabateen kakuu taabota keessa jira. Taaboti immoo dunkaana keessa jira. Bara Israa'el jalqaba turanitti manni qulqullummaadha dunkaanaan kan inni ijaaramu. Sababni isaa harkanii taa'u dunkaana keessa malee mana keessa taa'u. Mana qulqullummaa Waaqayyo yookaan immoo mana sagadaa yeroo jalqabaatiif kan ijaare lubicha yookaan mootii Solomoon jedhama. Erga mootiin Solomoon mana qulqullummaadha ijaareeti. Asitti immoo taaboti kan taa'u eessa keessa ta'e jechuudha. Mana qulqullummaa keessa taa'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Kwaaraatti gaafa hin ce'u tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 6-17 I think maal jedha? Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniire hafuurri Waaqayyoo isin keessa akka jiru jedha. Ameen jettaniire? Amma manni qulqullummaa Waaqayyoo eenyuun ta'eera? Mee ana ta'eera dhaame? Niin gollee maal isin? Mee ana ta'eera dhaame? Ishi taaboti maal keessa taa'anne? Mana qulqullummaa. Akkuma ofaatti. Dunkaana. Jalqaba dunkaana keessa ture dunkaana keessa ammoo isa keessatti galeera. Mana qulqullummaatti. Mana qulqullummaa yookaan mana sagadaa Solomoon ijaarratti galeera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo maal jedhee? Mana qulqullummaa isa isin amma kana ijaartanii an guyyaa sadiitti diigeen deebisee ijaaraa jennaan sabii Fariisotaa akka jedhan nukkoo mana kana ijaaruudhaaf gara waggaa 40tti fudhate akkamittiin ati guyyaa sadiitti diigee deebisee ijaara jettaa jedhaniin. Yesuus Kiristoos maal jechaa jira? Mana kana inni girgiddaa isaa diigee deebisee ijaaran jedhe Yesuus. Waatu diigamee deebisee ijaaramaa jedhamu. Ameen. Yesuus Kiristoos inni gaafa du'aa ka'u Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kan caafamee jiru ani waldaa koo sirratti nan ijaara kan jedhe Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'u hafuura qulqulluun inni dhufe waldaan kiristaanaan jalqabde inni Yesuus Kiristoos deebisee ijaara jedhe du'aa ka'uu isaati. Du'aa ka'uu isaatiin waldaan kiristaanaa deebisee ijaaramte. Waldaan kiristaanaa sun kana tuun taane qorqorroo tuun taane waldaan kiristaanaa immoo anaabsi. Manni qulqullummaa Waaqayyoo anaabsi. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 boqonnaa 6 irratti jira. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 irratti jira. Fi boqonnaa lakkoofsa xumura boqonnaa 6 xumura isaa irra jira. Boqonnaa 6 xumura tokkoffaa Qorontos. Meeshi. Kanaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo taaneerra mee mana qulqullummaa Waaqayyoo jedhame. Meeshi ba'uu 32 lakkoofsa 15 irratti immoo ragoota lama yookaan dhuga baatota lama isiniin jedheera. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti immoo dhuga baatuu 3 jira isiniin jedhe. Dhuga baatuu 3 sana keessa bishaan dhiigaa fi hafuura jenna. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo eessa jira? Isin jettan jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo eenyu keessa jira? Mana keessa jira dhaame? Eeshi dhuga baatuun lamaan duraan turan maal keessa turani? Taabota keessa turan. Taabota eessa keessa ture? Dunkaana keessa ture. Eeshi amma immoo kakwaaraatti immoo dhuga baatuu lamatu jiru. Dhuga baatuu sadiitu jiru. Isaan keessa tokko hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluudha eenyu keessa jira? Kanaafuu dhuga baatuun tokko eenyu keessa jira? Haalleluuyaa. Galateeffadhaa. Eeshi amma namni
lakkoofsa 15 Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 15 Oromoo samaa jedhu nan dubbisa. Boqonnaa 3 meeqan jedhe? 15 Ani tiksoota warra akka garaa kootii isiniif nan kenna. Amin jettan? Amen. Waaqo jechaara. Ani tiksoota warra garaa kootii isiniif maalin godha? Nan kenna jedhe Waaqayyo. Isaan beekumsaaf hubachiisuudhaan isin hin geggeessu. Beekumsaaf isin maal godhu jedhe? Isin geggeessu. Isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu, namni waa'ee isaa yaadatu kan isa barbaadu sin jiru. Amma la dubbina jira. Ajirtu? Eesh. Ermiyaas la jira. Sadii kun ajaarran jira. Warroon jala baattan. Akkayidha. Isin baay'attanii biyyicha keessa yommuu guuttan namni waa'ee saanduqa kakuu Waaqayyoo dubbatu, namni waa'ee isaa yaadatu kan isa barbaadu sin jiru. Inni deebi'ee hin hojjetamu. Saanduqa kakuu isa maalirraa hojjetan? Isa maalirraa hojjetan? Asin jettan jira. Warri tokko turtan maalirraa hojjetame? Laaftoorraa hojjetan. Taabota jechuudha. Saanduqa kakuu kan jedhu sun amaan keessaa taabota jedha. Amaariyaa. Yakidaanu taabota jedha. Inni mukarraa hojjetame suni jedhe. Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 deebiseen barbaachisu inni jedhe. Gaafa mootiin qajeelummaa isinii ka'u. Gaafa mootiin qajeelummaa dhufu. Inni hubannaadhaaf ogummaan waan isin barsiisu. Taabotiin duraan ture sun deebisee isin barbaachisu jedhe Waaqayyo. Taabota eegsiirra godhu. Hin dabarre. Sillaatitti dabarre. Maayini jabateetti dabarre. Ermiyaas 31. Tahu negara tak ada bosan pada budak. Wah, manggil apa tadi dari dulu tay. Kasih dulu mau lagi. Dah bosan pada dia rahu bat. Tuh lihat cuma. Mal tahu rahu bat. Citta asok. Sodami tok Ermiyaas. Mega jet. Jera mega jet. Jera dia nak mega. Sodami tok. Mano? Eishi. Oke. Kuno barri ani. Itti namoota biyya Israa'eliif biyya Yihuudaaf kakuu haaraa galu. Kakuu sakam. Barbaratan wangeelli bakka meeqatti bakka guddaa meeqatti godhamanne? Kakuu maali? Kakuu haaraa. Eishi wangeelli maal jedha malee itti moggee baasa. Eishi kakuu haaraan isinii gala gaafa jedhu kakuu maali isinii jechuudha. Asin jirta jechuudha. Eishi kakuu haaraan isinii gala gaafa jedhu background isaa maal jechuudha? Kakuu moofaaf jira jechuudha. Eishi kakuu haaraan sun maali? 31 irra jira. Biyya Gibxii yommuun baase isiniif dhaabnaan no 32 innis sanyii kakuu isa an abboota isaanii gargaaree biyya Gibxii yommuun baase isaaniif dhaabnaan utuma ani gooftaa isaanii ta'ee jiru isaan immoo kakuu koo cabsan sanaa miti. Akkasa yeroo Gibxii ba'anii kakuun kennameef sana miti amma kakuun namaa kun isa kam laata? 33 okay. 32 xumura. Ani Waaqayyo kana dubbadhe. 33. Kakuun inni ani bara sana Israa'eliif galuuf jiru kana tuufee jira. Bara kakuu saaraat. Bara maali keessa jiru? Bara maali keessa jiru? Bara kakuu haaraa. Mee bara kakuu haaraadhaan? Bara kakuu haaraa keessatu jiru bara kakuu goofaa jiraata. Ani seera koo yaada isaanii keessa nan qa'a. Seerri jira maal irra ture? Wow, dhaggeeffadhaa. Kakuu sammuu fageetti seerri maal irra ture?
Jira, hojii naas maal irratti waliin namaa jirtan? Ish, amma kakuu saaraatti immoo seera eessan kaa? Maal? Garaa keessan kaa? Ish, ani seera koo yaada isaanii keessan kaa garaa isaanii keessattis nan caala. Amiin jettaa sana. Kakuu isa kam keessan? Kakuu sarbaanii keessatti eetti caafama? Gabatee irratti caafama. Amma kakuu saaraatu eetti caafama? Ishi, taaboti maal ta'eera sinu? Hafeera, taaboti maal baata hojiinsa? Seera baachuudha. Hordofaa, taaboti maal baachuudha jedhee? Seera baachuudha. Kanaafuu iddoo taaboti seera baatu, seera kan baatu eenyuun ta'eera? Ana ta'eera jettuu hiitee. Haleluuyaa. Namni ishii galateeffadhu mee kana. Keessa jira kan dubbitu hafee. Komai dubbii jabaanna keessa na dhibee. So ila tuma siila na akka tokko himaa gadi keessa jira faa. Hongeela falee isa sana muka baadhaan jiru. Afeera ilaa torra hojjetan. Dubbiin toli dhibee garuu darbeeran jedhe yan. Iyyaati amiin jedhaa saka. Mekkana yesuusa dhimeeji. Namoota baay'eetti gaaffii kan ta'u. Seerrichi darbeera. Eetti caafama. Laphee kee keessatti caafama yemmuu jiru. Achitti caafama. Haleluuyaa. Hada bara soddomii amma. Ani yakka isaaniif nan dhiisa. Cubbuu isaaniis deebi'ee isaaniif hin lakkaa'u. Waan tokko nasitti. Waaqayyo wanta hundumaa danda'a garuu wanti waaqayyo hin dandeenye tokkitti jira. Maalin jedhe? Maalin jedhe amma? Maalin jedhe? Waaqayyo waan hundumaa danda'a garuu wanti waaqayyo hin dandeenye tokkitti jira. Maal ishee ilaalaa? Waaqayyo cubbuu kee kaleessaa danda'ee yaadata. Kana beeffadhu gaa waan taateef maala? Akka nama kaleessa kana goone bitire waaqayyo gala galee yaadata. Gama itti deebine waaqayyo ati nama haala dheessi si mata. Ati yoo jiraatte gara beeffadhu waan taateef. Ayyakka isaaniitti lakkaa'u deebisees maaliin ta'u waaqayyo hin yaadatu. Mereka ke gua dirasi ni wak ayo yakka kau dia bisa ya apa ni? Sumpah kau sudah di sana di mana? Haleluya. Kalau dia satu kala kaya dulu kasih dia. Haleluya. Ani yakka sani nan nisa. Sumpah sani sedih bisa tilak kau. Isan untuk tisani cenada. Ham masa gudat. Ana wan pe kami. Siap cenam tu kolle. Nama biyya isaatiitiin yookiis obboleessa isaatiin waaqayyoon bari jedhee gorsuu hin barbaachisu jedhee. Ameen. Mee dubbii kanaa maaloo jabeessaatii galateeffadha waaqayyo. Kanaaf seerichi laphee keetti caafame. Mee lorba keessa mirgaa sura godhaatti dubbiin waaqayyo lakkaas keetti caafamee jira. Dubbiin waaqayyo lakkaas keetti caafamee jira. Dabalaa jedhame sheeka. Dubbiin waaqayyo lakkaas keetti caafamee jira. Ani mana qulqullummaa isaatii jedhame. Ani mana qulqullummaa isaatii. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaatti dhufee jedhu hojii gurguddaa hojii dinqii hojjetaa ture. Hojii gurguddaa hojii dinqii inni hojjete kana hundumaa keessaa harka caalu Yesuus kan hojjete dubbii sagalee isaatti fayyadamuudhaan. Haa ta'u jedha hin ta'a. Hirmiyaasiin maal boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti dubbii koo arraba keerra maal godheedha? Isa dubbatta. Kanaaf dubbii waaqayyoo immoo yoo ta'e dhaabatotte hin dhaabata. Haa buqqa'u yoo ta'e maal godha? Hin buqqisa. Haa ijaaramu yoo ta'e maal godha? Haa diigamu yoo ta'e maal godha? Kanaaf diigamu dhukkubas. Singalle caagori amiin jedhi maal ati? Kanaaf diigamu dhukkubni kanaaf diigame naa hin diigamti. Seexanaa deemu jennaanii shettee deemti laamma kun argaa jirtu bidiyoo. Argaa jirtu bidiyoo. Loon isin kadhatame fayyidaa naaf. Horarraa.
Orang baik dan kalau dia patah ni apa kayu? Wan berai ni mesti iga pun iga marah. Wan okey tiru bar. Lukubade me nari shete ni. Amin. Wan berai mesti lukubade na ni dia me nari shete. Amin. Betul. Aske se wajib ka? Anak nagar wan berai mesti. Ek baat tu mesti. Wah itu kita berari jemalah. Kurung tu di bagan. Kurung tu kita dah. Mari apa? Wabu kisah. Amin. Nabi cimane betu Yesus ne yennan dubbi ke to kittiyargi amen baya de medi bejor dubbi ke to kittiyargi malen nan mucangon bayti amen asta Yesus tak gaba sagal yegu mucha shat amen mfayit amen ngala di putari wakti Ejjeta fana koositu safara kallataati jetterraan abura Ejjeta fana koositu safara kallataati jetterraan abura Deemsa addan jilleem kaanan deemu ayyama keen qabaam hin horkamu Deemsa addan jilleem kaanan deemu ayyama keen qabaam hin horkamu Balbalaan ilaalee itti adeemu dhiiba nama malee hin cufamu ko naketi ereke karora ko jaketi nilale mulata ko inni natti ulfate dadabama lakino sini nebuni dandama 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 Idandama, Idandama.
karaani ongefa nagaya Yesuus mooti. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa Biraa tokkummaan Hafuura Qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Sagantaan dhaabbataa waldaa keenyaa dilbata ganama sa'aatii 3 hanga 6 walakkaa waaqeffannaa fi lallaba. Dilbata waaree booda sa'aatii 9 hanga 1tti waaqeffannaa fi sagantaa dargaggootaa. Roobii galgala sa'aatii 11 hanga 1tti sagantaa fayyinaa fi guutamuu Hafuura Qulqulluu. Sanbata ganama sa'aatii 2 hanga 6 walakkaatti sagantaa soomaa fi fayyinaa kan Waaqayyoo humna isaa itti mul'isuu fi harka Waaqayyoo itti argitan waan ta'eef kottaatii nu wajjin waaqeffadhaa. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Teessoon keenya Finfinnee Haannaa Maariyaam baasii lakkoofsi 72 itti naannoftu gara mirgaatti meetira 200 irratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa kadhannaaf gorsaaf 921 295411 nu qunnamuu dandeessu. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti.